Hayyee har'amee oolmaa sanbata guddaatti agarsiisnaa. Saamu'eel Faayisaan charchii deemuu fi saamii uffisaan jira. Asumarraa jalqabu isa jedhu yaadeen vlog jenne kaana. Bunas nan danfisa mooraa keessatti manas nan tsaddaa na wajjin ta'a. Viidiyoo laayik sheer gochuun dagatinaa yaadaaf gaafii qabdan barreessa. Saamu'eel gaa akkasitti fataa godhee maashaallah dargaggeessa guddaa ta'e ka'ee shirri innaa labane ani isa badiirra jira. So uffata haphii akka charchiin noo'a charchiin keenya baay'ee guddaadha. Boodii jalatti godhee fi shaamizii uffachiisee bakka na laala. Waan nu taasifnu dhaggeeffata. Fayyisaa nachiisaa ta'u isa badiiti ba'uudha bakka giddiidha ilaala. Laal nagatee deemaa laasa yaadee har'a fudhadhu iddoo qubii dhattee iddoo maalii dhattee hin beeku achumaan charchii fuudhii dhaqiin jedheeni laal waan godhata. Goobaa namichaa. Haay jechaa jiru sagaleen gidduudhaan baay'ee waan galeefanii jalaa balleessee riikardi gochaa jira. Haay isiniin jechaa jiru kun akkuma argaa jirtan mana nana xaa'e malee na tsaddaanii ganama jechuun walawallee na suura bashagaa amma immoo itti babbaafatanii ha'anii walitti hafnee tsaddaanaa iddoo kana iddoo bunaa xiqqoo meeshaa xaalli godheetanii iddoo kanatti buna danfisan naasaan dhufanitti jechuudha. Achi kaayetan gara mana tsadda'uu dhaqee mucaanis na rafee jechuudha beebii xinnoonis. So iddoon bunatti danfisu as ta'a jechuudha booda. Egaa kunoo mana gara tsadda'uutti deemaa jirra jechuudha. Nu wajjin taati yaada qabdas nu barreessa. Sanbata guddaa gahan kanumaan hin dabarsa. Guyyaan hunduu tokkuma kan koo torba muluun isaatu tokkuma jechuudha. Bargi xaadhatoonni fuudhee deemuu beekee nan deema ture anis. Tasuman inni shaaworii gallaani mucaa su'ii deemi shaaworii dhiqiin jedheen. Ashiin ishi jedhee achumaan inni yaade malee too nan fuudhanaan jedheen immoo ishii kana baattadhee charchii nan dhaqa jechuudha. Garuu charchii ciruma hin dhaqu jechuu koo miti. Xixiqqaa nan dhaqaan amma gaafa roobii jira, jimaata jira, kamisa jira isa baadhee nan dhaqa. Okii Saamu'eel Faayisaa uumatti kennee okii warra obbolaanas jiru obbolaan Faayisaa waan ta'eef isatti kennee dhaqa. Maaliifan saam iddoo ta'e kaa'ee hin deemne seetanii ijoolleen ani bira kaa'uun rabbashu baay'ee kuffisuu danda'u ምናምን ani immoo gana kuffisaa isaan faana siqiquurra hafuunaa wayyeessa jedhu ni yaade. So amma akkuma argitan gaa tsadda'aan jira. Kunoo manni muluu ribshaadha. Agoobara hidheen jira. Agoobara guyyaa daa'ima yeroo raffisus yoo algarraa na ilaa kufee asumaan gaditti jigsaa. Ganaan kun amma iddoo mucaashiin xiqqoon raftu. Yoo teenye asirra rafifna malee hin kufa lafan buusee raffisaa jechuudha. Fi lafarra gangalata bakka xarapheessaa baaseen jira saaloonii keessaa iyyuu daaddiidhaan ta'uu fi asitti maggaarrajaan sirreessaa jira. Achi booda soofaa kana gaa akkasitti maal godhuree sirreessinaa gaa waan qabaniin gabaa ba'u jedhanii. Akkasittiin kunoo carqi qallaalii reefuma ta'ee jira dhugaa. Manni muluun abee dhiira Itoophiyaa maqaa Yesuus Kiristoos. Daa'ima wajjin rakkatti daa'ima kanan baasee jigaa kanan fuudhaa isa daa'imni haate kanan fuudhaa abadan guyyaa tokkoof isin hin gargaaran. Ogeessa ta'e beekaa ta'e maastarsii ta'e injinaarringii ta'e doktora ta'e wallaalaa ta'e hundi tokkuma jechuudha Itoophiyaa keessatti isa dhugaa dubbachuuf. So asitti maaqafaa mucaa gadadachaa seetanii ol kaa jechuudha guyyaa waan ta'eef waan ta'eef uffatu waan ta'eef. Asumaan kaa ganama garuu haxaa'e barmana kana dhugaa waaqa isa gubbaa kana haxaa'e amma sa'aatii 3tti. Garuu ganaan xaragee walawwalee maal go'a malee namni duuba dhufe nutti kolfa jechuudha. Akkasittiin iddoo nama uffata kaa'aa jiru sana komadiin uffataa jira meetira 20. Iddoo maggaarrajaadhaan cufe sana waa biraa miti jechuudha. Okii kifilii miti jechuu kooti. Maaf nutti nagarsiifne achi jechuu dandeessu. Innaa carqee akkuma argitan labbi godhee guureetan gara golaatti ergif godhe. Ergif godheetan akkana deebi'ee maaliif nan dachaasa booda taa'ee qalbiin malee amma dachaasaa minaamin hoon jedhu mucaan natti ka'a toon qixxeedha nuun gahin. So akka kanatti waliin gaattu gaa dubartiin wallaaltu jedhanii dadhabbiin dubartii Itoophiyaa irra jirus baay'ee ulfaata taasisu dhugaa dubbachuu fi bakka kana anyways bakka yoo zim jettanii teessanii dadhabee har'an hojjedhu namni seena Itoophiyaa keessa ollaatu seena furatu dhufatu isiniin qaxaratiin utuu waan tokko hin jedhin minaamin
እና hin ulfaataa dirqama bakka xaxxaraganii dirqama bakka guyyaa guyyaadhaanii otoo saaloonii yookiin mana guddaa ta'e immoo iddoo namni keessummaan innaan ufilseenee taa'u tokko bareechiteet hin balleessitu jechuudha. Garuu nama asuman taa'as daa'imni isasuma ani isasuma keessummaan isasuma oolman keenya isasuma bulmaanni keenya asuma iddoon ijoolleetti daadde isasuma wanti hundi asuma jechuudha. Kanaaf guyyaa kana gisee torbaa gadi hin dachaasu uffata yookiin funaana isattiin taphatanii ishuma kana akka. Innaa akka kanaa oduu gaasinitti dhiyeesse waan jiru ifa jiru dubbachuu barbaadeni. Namoonni baay'een keenya koomantii yeroo barreessinu koomantiitti qabamuu otoo hin taane ijoollee afaan Oromootiin dubbattan hojjettan kana nama nuffisiiftu kaameeraa seeraa waraabdanii waan nama ofitti nama simatu kana waraabdanii akka warra kaanii kan jedhutu jira. Sumatu batee ilaallee malee kaameeraan tokkuma. የሚገርምሽ እግዚአብሔርን ijoolleen amaariffaan hojjetan baay'een isaanii kaameeraa amma keenya kana waraaban የሚገርምሽ amma nani waraabu kana amma kaameeraa iddoo tokko dhaabee miti kan nani waraabu kana meeqa kukkutee meeqa maal jedheen amma na sii waraaba isa taa'anii fi lafiti bichaa sitti dubbatan ilaaleen lama ammoo nama qabu fuuldura yoo namni nama waraabee bar kaameeraan kiliiriidha. Bakka iddoo dogoggora iddootti hir'ate iddootti maal jedhe kan amma fuuldura keessee dirqama bakka badus maal ta'us irraa fagaatus itti dhiyaatus waan fedhe yoo ta'e ammuma sosochootu kalariin saatu iyyuu hin bada. Lama immoo mana keessatti anamma laayitiin qabu kan kaameeraa ibsaadhuma haalaa fi ampuulii mana keessattiin haala jechuudha. Gidduutti duumessi dhufuu danda'a gidduutti namni innaa balbala ol seene duumessaa'uu danda'a yoo na si cannaqa kana malee. In socho'e immoo maaltu sitti mul'achuu dida waan inni hojjedhu kana sitti mul'achuu didaa jira soba situ cannaqama akkanumaan iddoon dhageenya jala gugguufa jechuudha. Oo amma kana warra kaan jajjabeessuu nuuf fuudhanii jechuudha. Malee dhugaa dubbachuuf ijoolleen baay'een ana ofii koof jechuuf miti. Ana amma mee fakkeenya kaameraa kana kun mee ilaalime mee maalan sii gochuu danda'a sitti maal? Lipsii koo sayyala jiru sitti argisiisuun qaba moo kalariin manaa sitti mul'ata soofaan sitti mul'ata minxaafiin sitti mul'ata sagaleen sitti dhaga'ama maal barbaadde. Innaa idiit gochuun nama dhibu tokko sila viidiyoon baay'ee ilaalamuuf namni akkasuma waraabee gadi dhiisa sii galee afaan Oromootiin dhugumaan isinitti himaa jechuudha. Lama hir'inaa qaba nama waraabu amma ijoolleen keenya hundumti isaa qoba hojjeta amma afaan Oromootiin nama hojjetu ilaalame gurmaa'ee nama hojjetu ilaalii nama of bukkee qabu mee ilaali humtuu hin jiru. Amma fayyoon jaalala adda yuutuubii jammarte mee eenyu kaan hojjetaa jirti eenyu kaameeraa waraaba iddum tokko teessee waraabdi sagalee amshiit argitu kushiina ishiitu waraabdee hin beektu gaafa ayyaanaa wayii rigii malee. For example akkasuma ila maqaa ishii ammeenya dha'u miti akkasuma namoonni biraa eenyu tabbaa mana afaan moqqi jedhee waraabee fi yookiin namni waraabu bukkee jiraate hin jiru kanatu rakkisaadha bar kaameeraa. Anam meddan yuutuubii jammare eenyutu namni kaameeraa na waraabu jira. Iddoo kanatti jedhu jira bakka achum dhaabetan waraabaa jechuudha. Dhaqee cufeen immoo iddoo ta'e immoo kan biraatti fufee akkasitti waan ta'eef ati waan argitu sana maal dabarsee ergaan jedhi malee wanta ta'e sana fixixxitti jechuuf hin jedhini. Akkas isin jechuu barbaade warreen yaa isin nuffisiise baa'uu dandeessu rakkoon qabu kana warra bareedaa ilaaluu dandeessu. YouTuubii nama tokkoof miti kan saaqamu YouTuubiitu saaqee siqixxus natti cufuu hin dandeessu si jaalattus waan biraan aangootu tokkichuma ilaalta viidiyoo jechuudha. Yoo riftee ati immoo ilaalle kan biraatu ilaala ammanumaan YouTuubiin garuu otoo TikTokii ta'ee yoo haarte narratti riippoorti gootee guruuppii uummattee cufta turte garuu YouTuubii dhamaa gochuu hin dandeessu. Kanaaf akkuma artetti dhiista jechuudha. Asitti jilbeeffadhee walawwalaa jira yookiin immoo taa'ee jechuudha. Maaliif seetanii tokko manni xiqqoodha gonni ishii eenyunnaan walawwalu lama yeroo darbisee itti agarsiise ji'a lama toon hin fayyadamin buqqa'ee kan hin bitee edaashiittiin carqiisaa itti rukutan innasuma citte bosbosta jechuudha akka waan ta'e bismaara waan ta'eetini. So ergasii manni soshim kana minxaafittiin kunis immoo isarra carqii kana wayyaa xiqqoodha lallaafaa jechuudha. Dafee quncaa yoo isaan walawwaltanii asitti immoo gara gola keessaa kana walawwaluuf jedhee mucaan rafaa jira garuu qas jedhee tani malee inka sagalee dhageeffannaani qasuma jedhee madduma maddee irra butee akkana bahee yaa golas baay'ee wanti xureessu hin jiru.
miillan deemnas waan ta'eef iddoon balbalaa kanaatu nu rakkisee manni ishiidhuma waan taateef Saamu'eel caammadhumaan daakaa oola. Annaa akka kanattiin walawwalee xumuree jedhee kushiinaan baay'ee bareedduu waan taateef har'aan atsadda'u kushiina murtii tokkotti edda torbee tokkotti ishee kana atsadda'aa tartiibessaa gannatti hin deemasi waan tokko lolaanoo dhufe isa jedhu ol fuffuudhaa qorqoorroo mitire minaamin ture baay'ee bareeddu tokko hin jirti ishiini. Akkasittiin saaloonii koo atsadda'ee xumureetanii gara buna danfisuu yeroo isaan dhufuu gaanitti dhaqa jechuudha. Akka kanatti walawwalee jechuudha. Taa'ee walawwala gaayyuu gadi jechuurra tokko kaameraa fuulduraa fotoon hin taane gadi jechuurra taa'anii walawwaluun gaariidha. Mataa namaas naanna'uu danda'a. Akka kanan isiniin jedhaa warri gaarii jaalattan nama jajjabeessuu jaalattan hojii dhabaqqaa nama kanaaf jettanii hawwuu dandeessanii laayikii godhaa. Viidiyoo amma dhumaatti nu ilaalchisaa warra beektaniif immoo sheer gochuu dandeessu. Kanan isiniin jedhaan ergaa koo gabaabaa fi isa gaarii jechuudha. Amma isa saamunaa qabu achi gannaqee deebiin dhiqee gidduudhaan immoo irran deebi'e iddoo kanatti nuraan orofa baay'ate amma immoo asitti nan qulqulleesse jechuudha. Gaggabaabsuun barbaade kaameeraas. Iddoo kanatti qulqulleessa jechuudha. Irra deebi'uun qaban mucucaata daa'imas mucaa ishiin xiqqoonis asuma lapheerra ciisaa oolti amma. Amma yoo dhufan asuma saamii faana lapheedhaan lafarraan gadi buusa ishii xiqqoosi. Amma kun akkuma argaa jirtan xumuree qulqulleessee walawwalee firaashiin bubbulee as jirti yoo teenyedha asirra kan keenyu malee hin kufa achirra hin keenyu. Akka kanatti gaa waan qabnu akka tisiifni irra nu jalaan teenye akka fooliin nutti hin dhufne guyyaan saamunaatti qicannee qulqulleeffachuudha waan qabanitti maaliif waan qabaniin gabaa ba'u birrii 5 namni qabu 10 200 kumas kan qabu gabaan ba'a jedhee gabaasaa baata. Xarapheezaa ishii sanan as keewwadhee akkuma argitani isa guddaa mastaawutii sanaa hin baasne maaliif mucaan daaddee jammaraa jira waan ta'eef egaa iddootti socho'uu qabu. Xarapheezichi baay'ee guddaadha itti bu'uu danda'a. Saalooniin kana fakkaatti isiniin jedha kanama keessummaa faanas gizee baay'ee sumbata guddaa nan siqii qaba isaan keessummaa faana dhufa. Otoon zim jedhee taa'uu yoo dhufe irra immoo sa'uun dafeetaan qulqulleeffadha. Egaa inshaallah akkuma mana ishii dhiphoo kanaarra agarsiifne isa bal'aan guyyaan agarsiifnu dhufuu danda'a. Amma gabsanatti walumaa naa turru nunnuffinaa laayik godhaa baay baay viidiyoo keenya.